Biasiko lubbuun nama dhagaa miti beektee teettu numa deemti gaafooyi. Ani baasee illee himachuu kana beektaa dirqama natti ta'ee siin jettee irraa fudhee malee himachuun barbaadu. Biyaasii jechuudhaan yoo naareeyyuu sa'aatii xiqqoon booda rabbii keessatti na kalaqee akka barbaadde na godhin jedha malee harka namaatti hirkachuu waan barbaadu beektaa keessa kiyyatti. Guyyaa tokko numa darbitee eetuma dhobsa. Biyaasii garuu gaafa yeroo san keessa saayikoon kan keessi miidhama. Yoo daabni beelatee nyaata san dhabde hin miidhamta keessa geeditti. Mukaan kanuu fi kan geetii iyyuu miti kan namaatu si miti. Kan namaati iyyuu si miti maaliifi beela isiin jette saasan keessatti. Yookiin birri shanii fiiddee buskuutiitti bituu yoo harkaan qabdu taate yookiin buddeena kuttee safee diiraatti kennuun qabdu yoo taate kan keetii miti kan namaatu si miti nama baratee yoo taate jechuudha. Akkuma fi beeloftee argite san beelli namaalee tammaataa kan guddaatu waan xiqqaatii miti. Kana waan ta'eef haa ta'u garuu alhamdulillah rabbiin beektaa ammuma baqa ijoolleen kun xiqqoo jajjabaataa fedhii isaanii fedhiin daamaan guutamuun beektaa mitiire. Fakkeenyaaf gabbee fakkeenyaaf boorsaa bareedaa tokko argee daamni yankoo dhufee bitinaa jechuu danda'a. Yookiin caammoo argee daamni baluu bar caammoo akkana godhatti ummaa anaan bituu jechuu danda'a sammuu isaan beeku waan ta'eef jechuudha. Qabaachuu fi dhabuu hin beeku waan ta'eef jechuudha. Hin qabdatti beeka malee hin qabdutti hin beeku yaa dangasfanni. Yeroo kana saayikoon kan kuwaa miidhamu malee osoo waan daamni kan kuwa akka kee kanatti yaaddu taate ani kallattii takkatti yuun daddaa qurabbumatti abdadheen isa anaa miti rabbiin mixii lafa deemtu yoo hin kalaqee ani manatti yoo rabbiin waan nyaadhunaa fi damaaltuun dhibee haga isaa wajjin dararamee kanaafuu rabbiin jazaan akka falaan warroonni sagalee han dhageettani qaama miidhamummaa homaa namaa gadi naman gootu takkallee shakkina itu nutuu yoo qaama miidhamummaa ta'an rabbiin nu kennee fudhate itti aman wanni namaa gan nama godhu waan ittiin sochootu yeroo dhabdu. Anjattoonni Oromoo kan taata hundumtuu akkam jirtan obboleeyyan kiyya isiniin jecha ani baradhee qarudhabummaadhaan baradhee qarudhabeettiidha. Maatii qotee bulaadhaan dhaladhee katti dhaladhee immoo godina Arsii Aanaa Muunessaa Gandaa Daree waan dallaadha. Yeroo san keessatti maatiin kiyya xiqqaaf guddaa osoo hin jenne qarudhabummaadhaan bu'aa bahii baay'ee keessa bahanii qarqaarsa guddaa naa gochuudhaan haga sadarkaa barnoota sadarkaa olaanoo mooraa jaatti na barsiisuu danda'aniiru. Haa ta'u malee ani akka carraa ta'e mooraa jattu osoo hin baradhu gaa'ela ijaarachuu danda'eera. Gaa'elli sun akka carraa ta'e milkaa'uu fi milkaa'uu dhiisuu yaa'u harka rabbii keessaa waan ta'eef itti fufee milkaa'uu hin dandeenye haadha ijoollee lamaati. Ijoolleen kee kun waan nyaataan barbaadu, dhuguu barbaadu, uffachuu barbaadu, irraa miicuun dirqama. Obboleettii magaalaa kana keessaa hin qaba. Obboleettii tokko isiin as keessatti jiraatti, as keessa hojjetti. Gaafa mana kiraatti daa'imman kan hojii isii bira boqadhu mana kiraatti ba'e jedhuuni amma simbaati saba kootiin namni ka erga waliin dhalate waliin gatu mana lammaffaan waliin baatee gaafa sadaffatti jedhanii anillee isii bira adda ba'uudhaaf dirqame jechuudha. Maaltu dirqamsiise namni kun kan jibbamaa jiru sababa kootiin malee ofii isaatiif jibbamaa hin jiru. Jireenya kan kiyyaaf jedhee jireenya namaas jeequu hin qabu jedheeti isirraa adda ba'uu murteesse. Waa murteessuu iyyuu malee garuu manaan adda baanus yaada addan baanu ka dirqama isiitiin gargaaruu han daa'iman qaba. Daa'imni kun waan nyaattu barbaadde waan ta'eef waan irraa miicuu barbaachisa. Yeroo isii argattetti yeroo isii baay'ee dhiphoodha. Maaliif namni gaafa hojii hojjetu hojiin xiqqoo hin jedhamtu. Namni sun waa hojjetu malee galii argachuu hin danda'u. Yeroo argattetti daa'ima kan hojii na gargaarti hin dhufti na biraa waan nyaadhu naaf dalatti. Iddoo an jiru kana keessatti immoo manni aaraas hin jiru. Iddoo an jiraadhu kun haala mijataa miti yaa akkuma argitan kun wantan keessa jiraadhus bakka hin jiraadhus. Maaliif kana filadhee daa'imman kanaaf jecha kana filadhee jechuudha. Osoo daa'imman kanaaf jecha filachuu baadhee osoo kophaa koo taate immoo socho'eeyyuu riskii baay'een argadha. Qaama barate waan ta'eef kufee hin kufu namni barate akkuma jedhamu sani. Magaalaa kanattis immoo mana kiraa namni wajjin ergasii wajjin na jibbanii an daa'imman kana harcaasee hin deeme jechuu osoo hin taane daa'imman kana rakkadhee guddisuu qabadheetan. Akkasii fakkeenyaaf bishaan aanaa kana keessatti fakkeenyaaf yeroo bonaa bishaan birrii 5 bittee birrii 10 feesifta laata jarkeen takkatti. Wanni amma yeroo kanatti fakkeenyaaf natti ulfaatu laa. Daa'ima kana hirsaasiin birrii 10 tuni anaan waan guddoodha yeroo ammaa kanatti. Bari gabbaatee iyyuu liqaa odoo fudhadheettee waan wayii abdattee fuutaami. Hirsaas mana suuqii irraa daa'ima namni osoo ittee liqeeffattee boru waan kafalooyii qabattee fuudhuu qabda.
Adunyaan tuumaamne qormaate malee boruu kiyya garuu akkuma jedhe kana daa'imman kootiyyuu rabbiin dabarsee eekuma abdii godha ammaaf qormaataan taate malee ishii bakka hojiitii hin baay'ee daa'imni kun waan nyaatu na gaafachuu mala beektee bakki isiin jirtu immoo bakka biraati. Keessatti immoo laan na gargaarti yeroo jedhu mindaa ishii xiqqoodha humnaan na gargaarti malee mindaa ishiitti na gargaaruu hin dandeessu beektee mindaa ishii saamunaa yeroo ammaa saamunaan tokkochi birrii akka ta'een beektaa mindaa ishii xiqqisuudha. Hojiin boqonnaa sammuu ta'aa jedhamu malee daladdee yookiin maatii kana wajjin jiraachiftee anas jiraachisaa jirtee jechuun dandeenya. Obboleettiin kee kun jechuudha. Garuu humna isiirraa waan rabbi itti kennee harka qabdurraa fi waa humna isiirraa irraa waan namni fataartuu hin qabdu sa'aatii ammaa kanatti. Kanaafuu warroonni sagalee han dhageettani qaama miidhamummaa homaa namaa gadi naman gootu takkallee shakkina nutuu yoo qaama miidhamummaa ta'an rabbiin nu kennee fudhate itti aman. Wanni nama gan nama godhu waan ittiin sochootu yeroo dhabdu. Dalagaa fakkeenyaaf dalagaa mootummaa birrii 2,000 4,000 6,000 nyaachuuf jarjara akkasiin qabu gaaf baradhuwan waan itti sochoo osoo argee dalagaa dhuunfaa kiyyaa uumadhaa jedhee karoora qaba akka carraa teessuun milkaa'uu gabaatee kan mootummaa kanaaf nan tattaafataadha fakkeenyaaf afga aanaa kana keessa galee baay'ee dudubbiseera namoota waajjira keessa ta'anis namoota jechuun hojii barbaadachuuf waa baay'ee keessa jira aanaa kana keessatti jechuudha garuu eddoo hojii mootummaas qacarri waan dhaabee jiruuf wanni takkatti si gaafadhu atadha qaroo dhabeettiidha ijoollee kana guddisaa jirta kanatti mee warra osoo fayyaa qaban baay'ee rabbitti hiraaran rabbitti ati osoo akkana taateeyyuu harka kennataan jirtu hin kadhadhallee gabbaateellee kadhattee harka nama jalqabattee hin beektu gabbaateellee nama afoo dhaabbattee hin beektu waliigallee akkanattuu taatee hojiif tattaafataarta akka jettee amma birrii illee sadarkaa harka baasu barumsa illee barattee ijoollee kanallee argattee abbaan warraa keettu sun qaroo dhabeeyyiidha innillee haa ta'u waadha hireen godhee wal si dhabsiise ilmaan kee hin ganne akkana waliin jabaatte. Goona tokkochi sagalee ta'anii sagalee si gurraa uummataatiin gahudha. Birrii 15,000 harkaa qaba. Birriin 15,000 harkaa qabu kun immoo namootatu harka qalleeyyii akka keetii kanaaf warra haqa ta'e geessidha. 2,000 3,000 natti dhaamataa na bira kaa'anii birrii san irraa hankasii kennu jechuudha. Birriin tun 15,000 mee harka irratti illee qabadha. Birrii 15,000 jechuudha. Wanti an dhaamu yaa wanti baay'inaan waan danda'urraa qarqaaraa jira. Waan rabbi nagan dandeessisee humna hiyyaan an birriin kiyyas birrii xiqqoodha. Waan humna rabbi na gargaareen gargaaraa jira. Garuu haalli manaa kanatu natti ulfaate yeroo ibiddi tokko qabateetiin isiin hin argitu manni isii mana waan naan guddaan bakka jireenyaa kanatu baay'ee natti kabbadee baay'ee natti ulfaate jechuudha. Guyyaa tokko ani bira hin jiru ani hojii deemee ibiddi firaashii kanarra bu'ee namni biraa raasaa seeneetiin arganii wanatti himanii ani booyeetiin bakka isii biraa ba'ee isii barattee saayikoo isii hin miidhama jedhee bakka mataan keenya dhukkubee waan akkasitti waan baay'ee waliin dabarsee mana hedduu keessa isii wajjin ari'anii ani ammoo isii firii isii tanaayyuu guddisaa fi firiin isii tunuyyuu guddachuu dandeetti rabbiin ija isii fudhate ija isii kenneera firii isii tanallee dandeenyeetiin guddifnaa fi jennee waan tattaafanneef amma ammoo garuu nutti ulfaate haalli jireenyaa kunis baay'ee ulfaata natti ulfaatee jira isin jedha. Akkasii ati isiin akkanaan himtee hospitaala qulqulleessitaa mindaa hospitaalaallee hanga ta'e hin beekna sababa isiitiin mana kiraa hedduurraa ari'amaa turte. Amma dhuftee qorqoorroo buqqaatotaa keessa jirtanii qorqoorroon buqqaatotaa kunillee hangam hanga keessa turtanii beeytanii rakkoon keessan guddaan mana. Qaama miidhamummaan kee hojiirra nan daangessu. Disability not inability jedha yeroo baay'ee keessi kee jechuudha nama baaseen dubbadhu. Taa'ee yeroo rabbii kee kadhadhee kuusi addunyaan tun nama irraa jijjiiramti gaaf tokko rabbii kee namni irraa jijjiiru barsiituun irraa jijjiira. Garuu akkuma na qormaatti kanatti obsanaaf kenni jira isumaan garagalee. Garuu gaafachuutti hin jira dalagaa illee yoo argame yoo dhabamees immoo rabbiin raammata qabeessa inni tola rabbiiti keessaa numa jiraata. Akkuma amma jedhee kana ammoo iddoon jireenyaa immoo baay'ee natti ulfaate. Maaliif saayinsii godhadhee amma fakkeenya kana dhuunfaa kootitti rakkina jireenyaa irraa jechuudha. Rakkina iddoo qulqullina hin qabne jiraachuu irraa saayinsiin qaba. Saatii ammaana jechuudha. Saayinsiin na qunnamee jira. Saayinsiin kun immoo bi'aansa akka saayinsiin jirtu immoo daa'imattuu darbuu danda'a bara. Saayinsiin kun darbuu danda'a. Iddoo qulqullina hin qabne jiraate ana fakkeenya qulqullina irraa na qabee safara jiraataa ta'anarraa daa'imman kan kootiifis immoo sodaa akkasiin qaban. Manni fincaanii illee kun argaa jirra banaadha. Amma seenee ba'e wanni hedduu jira. Dhuguma dubbanna taanaan kun ramadaana gaafa guyyaa lamaa ijaarame. Duraan hin jiru garuu rakkoo kana hubachuu dhiisuun maal akka ta'e iyyuu gaafii namatti uumaa mire
warroonni sagalee kan dhageettan ilmoon koo ilmoo keessani anis ilmoo keessani daa'imman tana abbaan isaanii bakka isaan jiran quban qabu maatiin abbaa isaanii bakka isaan jiran quban hin qabu anatu guddisaa jira iddoo jireenyaa argadheennan idduma jireenyaa argannaan daa'imman koo rabbiin lubbuu isaanii dhagaanaa goonan dalagee jiraachuudhaaf duubatti hin deebi'u dalaguu nan danda'a waan barbaade irraa yoo hojjechuu hin danda'a warroonni magaalaa Finfinnee keessa deemtan argitaniirtu qardhobeeyyii harka dheeressu qaama hin baranne yoo taate malee qaamni barate kuulloo torii gurgurata kun sooftii karaarra taa'ee gurgurata namni waa itti socho'u argatee barumsa erga qabaate qaro dhabuun kun hojiirra nan daangeessu jettu qaro dhabummaa hojiirra duuba nan deebisuan haayizoo jechuun bakka jajjabaadhu jajjabinna duuba yoo qabaatte waan kamiyyuu bu'aa keessa hin dabarta abshir namni siin jedhu jiraannaan keessoon kan kee jabaataa dhufa akkuma qotee bulaa tokko faan duuba haati manaa cimtu yoo jiraatte inni maal ta'edha Oromoon abbaa manaa duuba abbaa manaa jabaatu haati manaa jabduu yoo jiraatte akkuma jedhamu san an jabduu ta'e hundatti guyya kanaa osoo tattaafadhee dalagadhee sochii waatti socho'u haali nam jaattee socho'e ani deeggarsa namaa barbaadu kuni bi'aansi an deeggarsa namaa gochuu baadhuyyuu daa'imman kan koo deeggarsa gootidhe abdiin qaban. Mee akaawuntii kan kee ka baankii daldala Itoophiyaa qomaan beektaa? Nan beekee. Mee akaawuntii kee uummata kanatti? 1,000. 1,000. 13. 13. 91. 91. 88. 88. 18. 18. 8. 8 jechuudha. Maqaan kee guutuun? Bassaa Fayyisaa Abbuun jedhama. Bassaa Fayyisaa Abbuu. Ittiin tiyyatuni ijoollee lama qabdi. Abbaa warraallee qaroo dhabeessa. Amma ijoollee tanarra gatee deemeera jechuudha. Obboleettiin illee hospitaala keessa qulqulleessummaa dalaydi. Mindaa xiqqoo saniif buddeena waan tokko bitaa jiraachisaa turte. Isin illee barumsaan sadarkaa barattee silaa sadarkaa hojiitti argattuyyuu jechuudha. Sababa ijoollee kanaatiin sakaalamte jechuudha. Amma immoo kan galtu qorqoorroo buqqaatotaa ho'ii keessa. Obboleettiin akka nutti himtutti mana 3 keessaa sababa isiitiin sababa ijoollee kanaan ari'amte. Isiin tun silaa ka ari'amtu waan qaroo hin qabneef gartee osoo socho'uu dandeetti taate hin jibbaniin jechuudha. Ta'uu jira buddeena bitaa fidaa jettee amma akkasiin himtetti. Baay'ee gara nama nyaataa hallatti keessa jirtu. Inshaallah hawaasa keenya kabajamaaf jaalatama waan rabbi isinii laaffiseen akaawuntii amma isiin nutti himte kana irratti iskiriinii irratti illee isinii barreessaa achi gubbatti illee isinii barreessaa itti galchaa fi gargaaraa darbaa fi isiniin jedha dabarsee kenne jechuudha. Kanaaf abshir siin jedha obboleettii tiyyaa sabni kee sagalee kee kana dhaga'u ergaa kee kana dhaga'u si firmataa si wajjin jira siin jedha abshir anuu si wajjin jira mataan kiyya. Ayyee galatooma. Wanti rakaadha iida kanaaf waan ittiin bitattanii fi waan tokkoon dabarsaa isiniin jedha galatooma. Ulfaadha rabbiin jazaa isaaniifis isiniif isaa kafaluu miila kanaan deemaa jennata dhaqaa. Daa'imman kan koo daa'imman namaatiin qixa gammachuu waan xiqqoodha miti. Isin xiqqoo isinitti fakkaatuyyuu anaan waan guddaadha kun kenna caalu. Akkuma jenne immoo kennaan maallaqaa qofaa miti. Namoonni anaan maallaqa naa kennan irratti haayizoo shoonaan jedhanii mooraalii kan kootu ijaaramaa deema. Karaa fagoo kana deemtanii yaadaa fi qaamaan dhuftanii na hubattanii bakkaan jiru barbaaddanii osoo namni isin hin barbaadin na dubbisuun keessan waan guddaadha. Galatoomaa isiniin jedha. Ayyoo ulfaadhu sanyiiti. Rabbi si faana haa jiraatu. Inshaallah ulfaadhu sanyiiti. Galatooma.